Saayidoon baay'ee gaddi guddaan isatti dhaga'ame dhugaa hedduu tokko nama gaddisiisa. Egaa Sumayyaan manuma hidhaa keessatti hafteetee jirti. Ijoolleellee itti argisiisuu diddee jirti. Dhugaa bu'aatii ture baay'ee tokko nama gaddisiisa gaafa ilaalanii. Egaa namoonnis dhaqanii gaafa itti dubbatanii jechoonni isaan jedhaniin baay'ee garaa isa hammeessatii jira. Ijoolleen haadha isaanii dhabanii jiraachuu hin danda'anii haadha isaanii dhabanii maal jechaaniiti jechuudha kan isaan jirani. Inni immoo itti dhaga'ame baay'ee har'a ani haadha isaanii dhabanii jiraachuu hin danda'anii naan jettu yeroo hundumaa hundi keessanuu gaafa natti dhuftanii abbaa dhabanii akkamitti jiraachuu danda'anii ani akkamitti ani abbaa isaanii miti moo nakaaduu keessanii jedhee raawwatee baay'ee tokko ofitti gaddee boo'atii ture. Nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee qimseensaa gadi cabeetii ture. In ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf wanti daa'imaa kun baay'ee namatti ulfaata. Egaa Sumayyaa immoo akka namni dhaqee hin gaafanne illee dhorkitii jira namoota hundumaayyuu beetiinis egaa dhuftee waa'ee Sumayyaatiif Sumayyaan akka mana hidhaatiif baatu akka inni baasuuf isa gaafachuu dhuftee. Egaa wantoota garaagaraa gaafa isheen jettuun itti dhaga'ame dhugaa baay'ee tokko bu'aatii ture. Egaa Saayidoon harkaan kennatu hin beektu hundi keessaniyyuu garuu hin boo'e jechuudha. Ilmoo waan nama goone hin qabdu. Waggaa 2 guutuu obsee taa'ee waggaa 2 guutuu ishee barbaaduudhaaf utuu asiif achi deemu waggaa 2 guutuu ture. Garuu immoo isumarrattu har'a fichii tokkoyyuu argadheetiin jira. Ishee of harkaa baase jechuun ammas ilmoo kan koo akka hin argannetti of ilaaluu kan kooti. Kana booda isheenis yoo mana hidhaati ishee baasee ammayyuu achittiyyuu egaa seerarratti dhadacharratti gaafa guyyaa beellamni isaaniif qabame innaa ijoollee itti argisiisi jennaan hin argisiisu jette gaafuma sanayyuu jechuudha. Hin argisiisu jettee diddee. Naani waggaa amma kanaa waggaa 10 guutuu mana tokko keessa gaafa hangan ishee wajjin jiraadhetti aga kana inni isheen garaa jabduu akka isheen taate akka isheen garaa jabaattu akka isheen cakkaanyii taate har'an ishee argee sobdi malee ijoollee ishee iyyuu hin jaallattu. Osoo ijoollee ishee jaallattee obbiraallee fuutee egaa dhugaadhumaan yoo biyya geessite taate achi hin geessitu turte. Garuu ijoollee ishee iyyuu hin jaallattu. Amma osoo waan ijoollee ishee jaallattees immoo ijoollee kana natti argisiiste ani nan fudhadha hin jenneeni. Ijoollee kana nan fudhadha hin jenne. Ijumaaniin argan jedhee maleedha. Garuu isheen anaaf yaaduu dadhabuu ishee ijoollee kanaaf yaaduu dadhabuu ishee irraan kan ka'eedha. Ijoollee hin argisiisu jetteeti diddeedhe. Na dhugaa hedduu tokko itti dhaga'ameeti jira har'a jechuudha. Na gaddisiise. Ani wajjiniin boo'aa ture jechuudha. Gaafa dhumarra gaafa ga'u isheen akkasittiin itti dudubbatteeti jettu bakka haati anaaf anaa binnatii kan koo nakaaduu isaaniitii nakaaduu isheetii isinis akkasuma nakaaduu keessanii ati abbaa miti naan jechuu keessanii akkamitti ishee yaadanii ana yaaduu diduu. Maal jechuu barbaadde ta'ee dhugaa dubbachuudhaaf nama gaddisiisa garuu baay'ee tokko nama maraara. Egaa maal godhuree waan hundaafiyyuu wanti ilmoo kun bari waan irraa dubbachuudhumaaf illee si afaan si qabdi beekta. Afaan nama qabdi. Innis immoo baay'ee tokko har'a jechuudha waan hundumaa waggaa hanga kanaa keessaa waa'ee ijoollee isaatiif akkanatti quuqamee akkas isatti dhaga'amuun isaa har'adha jechuudha. Akkuma arginetti baay'uma tokko isatti dhaga'ame naga garuu inni gaafan akkana godhee fichii tokko nan argadha ijoollee koos nan arga jedheeti kan inni akkas godhe. Garuu immoo furmaatum takka illee dhabe. Waan tokko jechuudha. Sumayyaan achii garaa ishee hirachuu dadhabde. Sanirraan immoo inni kana hunduma keessattuu akka namni tokko isheetti siqee ishee hin ilaalle ishee godhe jechuudha. Kun hundinuu ta'e. Innaa kabajamtoota hordoftoota koo akkasanii isiniin jira dhugaa dubbachuuf Saayidoon har'a baay'uma tokko na gaddisiise baay'ee tokko garaa koo na nyaate. Inni akkasitti bakka makiinaa keessarree seenee gaafa jedhu imimmaan isaa xaragataatii ture jechuudha dhugaa rabbii. Jalqabayyuu innaa
ishee faana gargar ba'ee ishee mi'a irraa guurrattee deemtee achi dhaqee mana duwwaa ta'u sanayyuu isatti hin dhaga'amne jechuudha dhugaa. Ammoo gamma kana ijoollee koo jedhee isatti dhaga'amee takka bu'een beeku jechuudha. Sayidooni har'a garuu hin boo'ee dhugaa rabbi hin boo'ee garaadhuma koona nyaate garaadhuma koona nyaate waanan jedhu wallaale. Nama gaddisiisa dhugaa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Sumayyaan immoo bakka garaa jabaatteerti. Hin argisiisu jettee diddeedhaan achittis mana murtiirraa illee dhaddacha irratti gaafatamnaan hin argisiisu ijoollee koo jettee diddeedhaan. Innaa dhugaa bakka ani hin beeku ani fichiin maalii akka jiru hin beeku. Kana booda ishii maaltu akka godhamu hin beeku. Dhaddacha irratti hin argisiisu jettee erga diddee egaa murteetii isheetti murteeffama. Hanga isheetti murteeffame sana turtee mana hidhaatii baatigaa sanaan booda እንደውም nama akka yaada kan kootitti maali hojjettanii isheenis garaa jabaattee innis garaa jabaatee ijoollee kana bilaasha akkuma beetiin faanis akkasuma hiriyoonni Sayidoo isaan wajjin haasa'aa turan sunis jedhanitti booda እንደውም kana caala jechuudha dhugaa dubbachuuf kana caala gara jabummaa kana caala ijoollee kana surmayyuu akkuma inni ijaan hin argineyyuu akkuma gonkumaa inni ijaan hin argineyyuu gootii kanan jedhu takka keessa kootti natti intinii ta'e maaliifiin ammuma irraa kaastanii gaafa ilaaltanii egaa mana hidhaa galtee jirti amma ammaallee harkan kennanne jechuudha. Amma ammaallee harkan kennanne amma ammaallee ijoollee kana akka isatti mul'atan hin taasisne egaa maatii kiyya bira jira jetteetuma giggimmi jettee akka jedhutti immoo Sayidoonii mucaa wayii Dubaay irraa immoo eessarraa naa bilbiltee naannoo sanaa warra isii warra akkanaati jedheetineen hin beekne malee naannoo sana biyya isee nan beekaa. Biyya sanatti bafusxum hin galchitu ijoolleedha yaada jette malee hin galchitu biyya sanatti ijoollee achitti bakka sanatti hin galchitu. Ijoollee asuma jirti ijoolleen iddoo ta'ee yookiin Salaam bira yookiin iddoo ta'e geessitee jirti malee ijoollee biyya hin galchitu hin sobdii. Bafusxum achitti galchuu hin dandeessu. Bakka isaanan beeka biyyichi isaa waan ta'eef ijoolleen achitti galuu hin ta'ani jette. Jettee naa bilbiltee Dubaay irraa moo waan akkasii jedhee namatti ta'e dubartii wayii. Innaa dubbiin dhugaa ta'uu danda'asi. Ani dhuguma Sumayyaan ijoollee ofirraa fageessitee biyyatti haadha ishii biratti ijoollee lachuu galchiti jedhee si yaadu akkuma jedhamee si hiisisuudhaaf jedhamee yeroo dubbatame sana shakkii keessa galtee ijoollee iddoo ta'etti hiriyoota ishii wayiitti kennite tasa urfatti yoo na qaban urfatti gatee hin deemudha kennite malee warratti waan galchite natti hin fakkaatu dhugaadhuma hin galchine.